Harka fuunee hashamaa akkam jirtu kabajamoonii fi jaallatamoon dhaggeeffattoota keenya. Viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin ammoo qophii biraatiin walitti deebinee jirra. Qophii keenya guyyaa har'aatiin saqawwan ajaa'ibsiisoo sammuu fi ija dhala namaa keessa jiran keessaa muraasa isaanii qabadhee dhufeen jira. Isaan keessaas hangafoonni akka qorannoon agarsiisutti namoonni gaafa dhalatan iji isaanii argu, garuu sababa adda addaatiin yeroo booda kan iji isaanii ijaan abjuu isaanii garuu ni argu. Sammuu dhala namaa keessaa dhibbantaan 73 ta'u bishaanidha. Seenonni sammuu alkoolii faana ol nyaatiinsa gaggeessuuf yookaan madaquuf daqiiqaa 6 qofatti fudhata. Kanaaf kan biroo viidiyoo guyyaa irraa keessatti qabadhee dhufeen jira. Hamma dhumaatti na hordofaan affeerraa kooti. Sammuun keenya kan uumame niwuroonota biiliyoona 100 fi seelota tiriliyoona ta'aniinidha. Ulfaatinni sammuu namaa ulfaatina qaamaa keessaa dhibbantaa 2 qofaa qabata. Garuu annisaa fi oksijiinii dhibbantaa 20 kan ta'u fayyadama. Sammuu dhala namaa keessaa dhibbantaan 73 kan ta'u bishaanidha. Sammuun daa'ima tokkoo gilkoosii qaama isaa keessa jiru keessaa dhibbantaa 50 kan ta'u fayyadama. Sababni isaas daa'imni hirriiba gahaa waan rafaniifidha. Boqonnaa irra yommuu jirru sammuun keenya daqiiqaa gidduutti kaaloorii harka 1/5 fayyadama. Yeroo waan haaraa ta'e tokko barru caasaan sammuu keenyaa ni jijjiirama. Seenonni sammuu alkoolii faana wal nyaatiinsa gaggeessuuf yookaan madaquuf daqiiqaa 6 qofatti fudhata. Yoo sammuun kee walitti fufiinsaan sekoondii 8 hanga 10 dhiiga dhabe dammaqiinsi qaama keessa jiru ni dhabama. Sammuun dhala namaa daqiiqaa 4 hanga 6 oksijiinii malee jiraachuu danda'a. Garuu oksijiinii malee daqiiqaa 5 hanga 10 yoo ture sammuun keenya miidhaa cimaaf saaxilama. Sagalee ol kaasanii dubbisuu fi irra deddeebinee yoo namoota taasofne guddina sammuu keenyaaf gahee guddaa qaba. Sammuun keenya umurii waggaa 18tti guddina isaa ni dhaaba. Iji keenya qaamota miiliyoona 2 ol ta'an kan of keessaa qabudha. Ija dhala namaa sammuutti aanuun qaama baay'ee ol xaxaadha. Iji namaa halluuwwan garaa garaa miiliyoona 10 ta'an adda baasuuf kan gargaarudha. Namni tokko gidduu galeessaan daqiiqaa tokko gidduutti si'a 12 libsata. Akka qorannoon agarsiisutti namoonni gaafa dhalatan iji isaanii argu, garuu sababa adda addaan yeroo booda kan iji isaanii ijaan abjuu isaanii garuu ni argu. Qabiyyee sammuu keenyaa keessaa dhibbantaa 80 kan ta'u waanta arginuun kan qabamedha. Osoo iji namaa kaameraa dijitaalaa ta'e 576 meegaa piikselii kan qabu ture. Geemiin teetiris jedhamu ija geessotaa kan dadhabe dammaqsa jedhu qorattoonni waa'ee ijaa qoratan. Yeroo funyaanii fi gurri keenya guddina isaa itti fufu, qaroon ija keenyaa garuu guyyaa dhalannee kaasee hanga du'aatti isuma sanadha. Namoonni tokko tokko gaafa dhalatan iji isaanii lamaan halluu garaa garaa qabatee uumama. Haalli kunis heterokiroomiyaa jedhama. Namoonni ija cuquliisaa qaban baay'inaan obsa alkoolii cimaa kan qabanidha. Akka addunyaatti namoonni miiliyoona 39 ta'an iji isaanii kan hin arginedha. Hayyee hordoftoota koo, viidiyoon guyyaa har'aaf qindeessee isiniif dhiyeesse kan daawwattan ture. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii ta'aa isiniin jedha. Yoo viidiyoo koo har'aa isinitti tole laayik gochuun dagatinaa. Viidiyoo biraan hanga wal agarrutti nagaatti.